Kabajamtoota hordoftoota TV kanaan nagaan Waaqayyoo biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Nagaan Waaqayyoo isa waaqarraa nagaa koon isiniif kennaa, nagaa koon isiniif dhiisaa jedhe Gooftaa Yesuus. Nagaan inni namaaf kennu isa biyyi lafaa kennu miti. Kanaaf nagaa koon isiniif kennaa, nagaan koon isin biratti dhiisaa jedhe. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ammallee Waaqayyo sanu eegee nu geggeessee yeroo kanaan nu ga'eef maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Sagantaa keenya maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon jalqabneerraa ganama kanaan luba gaaddisaa qabadhee isiniif dhiyaadheeraa. Lubaa baga nagaadhaan dhuftanii. Baga nagaan nu eeddanii. Baga nagaan nu eeddanii. Ameen ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Saba Waaqayyoo isinillee baga nagaa taatanii baga nagaadhaan dhuftanii. Egaa yeroo kanatti fuula Waaqayyoo barbaaddannaa isin dadhaboota nana ba'aan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa anis isinin boqochiisaa jedhe Gooftaa Yesuus. Egaa dubbii isaa barbaannee boqonnaa barbaannee fuula isaa duratti gada jennu Waaqayyo natti dubbata. Waaqayyo har'a garaa kootti dubbata, dhibboon koo hin hiikama, gaaffiin koo deebii argata jennee fuula Waaqayyoo haa barbaaddannu hundumti keenya. Qulqulloota Waaqayyoo sheerii gochuummoo hin irraanfatinaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Hin kadhannaa yeroo keenya Waaqayyootti dabarsinee laanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa Gooftaa keenyaa maqaan kee bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Eegdee tiksitee yaa Gooftaa nu baattee yerootti kanaan iddootti kanaan nu geesseettaa. Araara kee isa nuu baay'ateef gargaarsa kee eegumsa kee Gooftaa waan hundumaa nuuf taate yeroo kana Gooftaa fuula kee duratti walitti nu qabdeettaa. Carraa nuu kennite kanaaf maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni ulfinnoo qubaan saganillee siif haa ta'u. Si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Si jajanna ati jajamaadha. Ati qulqulluudha, ati guddaadha. Yeroo kana Gooftaa nu wajjiniin jirta, hafuura keenya caalaa nutti dhiyaatta. Nu gidduu jirta, bantiin Waaqaa nurratti haa banamu Gooftaa. Fagoodhaa si waamnu, warra si barbaaddatu hundumaa wajjin jirta. Warra sitti koolu gale hundumaa wajjin jirta. Kanaaf bantiin Waaqaa nurratti baname ibiddi hafuura qulqulluu garbicha kee tuqee afaan godhattee ittiin dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Akkuma dibdee yaa Gooftaa ittiin dhimma ba'aa jirtu ammas afaan godhadhu ittiin dubbadhu yaa Gooftaa. Itti dhimma ba'i Gooftaa. Yaadi kee, fedhiin kee, jaalalli kee inni Waaqa irratti ta'e lafa irratti haa ta'u Gooftaa. Si kadhanna yaa Abbaa yeroo kana. Diinni keenya seexanni Gooftaa gaarummaatiin nuuf goote kana nu irraanfachiisuuf nu dagachiisuuf summii isaa qilleensarra lafarra galaana keessa taa'e lafa jala taa'e kan inni facaasu yeroo kana maqaa Iyeesuus Kiristoosiin ittiin mormina. Maqaa Iyeesuus Kiristoosiin dhinifanna. Ifatamee gara shii olitti kan darbatame haa ta'u. Ganama kana yaa Abbaa garaa keenyatti dubbadhu. Dubbiin kee inni humna hojjetu of keessaa qabu. Gara warra si dhaggeeffatu hundumaa haa dhufu. Nu biran darbin fayyina fudhatee, nagaa fudhatee, araara fudhatee, hiikama fudhatee, Gooftaa koo ifa fudhatee gara tokkoo keenyaa dhufu. Seenaan jijjiiramu gola tokkoo keenyaa keessatti. Kana hundumaa hin gootaa galanni ulfinnoo qubaan saganni siif haa ta'u. Yeroo isa kana booda jiru hundumaatti darbi ati itti dhimma ba'i. Ati ol jedhi nu immoo gadi jennaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne. Ameen. Ameen. Yesuus Kiristoos bara baraan Gooftaadha. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Egaa amma kallattiidhumaan gara faarfannaatti darbinaa. Mee walii wajjiniin waaqeffanna. Bye, yeah, na jala.
Ameen, ameen, ameen. Waaqayyo sanu jaallatee galanni ulfinni haa ta'u. Sanu mararsiifates araara isaanuuf baay'isee maqaan isaa eebbifamu obboleettii keenya dachaa isheedhaa wajjin kan jiran hundumaa wajjin eebbisaa ayyaanni isaa isaaniif haa baay'atu jenna. Lubaa gara dubbii sagalee waaqayyootti darbinaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaa itti darbaa eebbifamaa. Galanni hundumtunuu waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo nu gargaaree torban darbees nagaatti nu eegee har'aan nu ga'eera maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Ittaansuudhaanii daawwattootaaf hordoftoota TV kanaan attam jirtuu nagaadhaa jedheen nagaa koon isiniif dhiyeessaa. Anis akkuma kana obboleettii keenya Fiqraa waliin ishee wajjin kan tajaajilan hundumaa waaqayyoo isaan haa eebbisu. Yeroo kana sagalee waaqayyoo walii wajjin hin dhageenya. Torbanoota ja'an tokkoof kan nuun walii wajjin barachaa jirru hojii waldaa kiristaanaa waan jedhu dubbii waaqayyoo ilaalaa jirra. Hojii waldaa kiristaanaa, hojii kiristaanotaa, hojii amantootaa. Inni jalqabaa kan nuun ilaallee wangeela mootummaa Kiristoos lallabuudha. Kun hojii keenya yeroo hundumaati. Dagatamuu, irraanfatamuu kan hin qabne. Isatti aanee kan jiru immoo duuka buutuu gochuu, bartuu gochuu isa jedhus ilaalleerraa. Torbanoota 5 darbeef kan nuun ilaalle immoo hojiin waldaa kiristaanaa inni lammaffaa tajaajila waliif fo'uu, wal gargaaruu, garaa waliif laafuu, wal bira dhaabachuu. Kuni tajaajila isa jedhu Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 8 boqonnaa 9 irra dhaabannee waan waaqayyo nu barsiise walii wajjin hirmaachaa ture. Torban darbee tajaajila akkasii yemmuu laannu, hojii akkasii yemmuu hojjennu, namaaf yemmuu garaa laafu, yemmuu ho'inu, waan waaqayyo nuuf kennerraa yemmuu nama bira dhaabannu maaltu ta'a jireenya namaa irratti isa jedhu waan ja'an tokkoon dubbadhee ture isa si yaadachiisee isarratti darbaa. Yemmuu tajaajila akkasii laannu namarratti maaltu ta'a? Tokkoffaa qaawwa dhaba isaanii kan gooftaatti jiranii dhossinaaniif jenna. Qaawwa namaa dhossu keessumaa kan warra gooftaatti jiranii galanni isaaf haa ta'u. Nama akkasii ta'uun, amana akkasii ta'uun, amantuu akkasii ta'uun namatti tola jala. Nuufiyyuu waaqayyo qaawwa keenya nuu duuchee ofirraa afnee kan biraaf ta'uuni kuni waaqayyoon nama galateeffachiisa. Lammaffaa kun yemmuu goonu maaltu ta'a? Namootaaf hojjechuu keenya agarsiisa. Qulqullootaaf hojjechuu keenya agarsiisa. Kiristaanotaaf hojjechuu keenya agarsiisa. Sadaffaa namoonni baay'een waaqayyoon akka isaan galateeffatan goonaa. Yemmuu tajaajila akkasii laannu, yemmuu hojii akkasii hojjennu, yemmuu garaa namaaf laannu, namaaf ho'inu, waan qabnuun xinnoodha ta'u, guddaadha ta'u yemmuu nama bira dhaabannu namoonni akka isaan waaqayyoon galateeffatan gochaa jirra. Inni arfaffaa karaa akkasii galata waaqayyootu baay'achaa deema. Namni qooda waaqayyoo irratti gungumu, qooda waaqayyoo irratti haasa'u, qooda waaqayyoo irratti dubbatu, qooda mimmaansaa dhangalaasu yemmuu nuun waan qabnu nama bira dhaabannu galanni waaqayyoo baay'achaa deema. Galanni isaaf haa ta'u. Ammayyuu hojii nuun hojjennuun galanni waaqayyoo haa baay'atu. Shanaffaa akkas jenne baay'oonni guddina waaqayyoo akka isaanii mangoonaa. Guddummaa waaqayyoo, danda'ummaa waaqayyoo, gidduu namaaf galuu waaqayyoo akka isaanii man gochuudha kuni. Akka tasaa yemmuu namaaf geenyu namoonni guddaadha waaqayyoo na qaqqabe. Hojii akkasii yemmuu hojjennu namarratti kanatu ta'a. Isa dhumaa ja'affaa kanan dubbadhee sagalee waaqayyoo irra dhaabadhee wangeelaaf abboomamuu keenya agarsiifna. Kuni seera waldaa qofa miti. Wangeelatu nu abboomaa. Macaafa qulqulluutu nu abboomaa. Wangeelatu nu abboomaa isa jedhu walii wajjin ilaalle. Arra immoo gabaabsinee kan nu walii wajjin ilaallu walitti qabee arra kanan xumuruu barbaadu amantootaa, obbolootaa yemmuu kun nuuf galee tajaajila akkasii yemmuuf itti fufu waaqayyo jireenya keenya irratti waan godhu qaba. Waaqayyo jireenya keenya irratti waan hojjetu qaba. Tajaajilli kun nuuf galee, hojiin kun nuuf galee, waamichi kun nuuf galee, hojii akkasii yemmuu hojjennu waaqayyo amanaa akkasii, amantuu akkasii, tajaajila akkasii nu gochuu isaatiin hojii akkasii yemmuu hojjennu waaqayyo nurrattis waan hojjetu qaba. Namarratti qofa miti. Nurratti warra kana raawwannu nurratti. Waaqayyo immoo firoota koo jireenya keenya irratti waan godhu qaba.
waan nurratti raawwatu qaba. Mee arrammoo isa walii wajjin ilaalla. Maal godha Waaqayyo? Cal jennee mamichi. Cal jennee ma tajaajila akkasii ilaalla miti. Cal jennee ma hojii akkasii hojjenna miti. Cal jennee ma waan qabnu bittimmeessina miti. Waaqayyo waan godhu qaba. Isan waan shanan tokko dubbadhee kadhan. Maal godha Waaqayyo? Tokkoffaa Waaqayyo isa caalu nuu godha. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Waaqayyo isa nuyi goonurra isa caala. Isa nuyi laannurra isa caala. Isa nuyi namaaf kenninirra isa caalu nuu godha Waaqayyo. Yommuu nuyi hojii qulqullaa kana, hojii ulfina qabeessa kana, hojii gaarii kana, tajaajila akkasii kana yommuu nu goonu, yommuu nu ilaannu, yommuu nu raawwannu isinitti tola dubbii Waaqayyo. Waaqayyo isa caalu nuu godha. Ameen. Nuyi isa qabnurra isa caalu. Waaqayyo ammayyuu warra karaa kanaan dhaggeeffachaa jirtan hunduma keenyaaf Waaqayyo isa caalu nuuf hagu. Ameen. Harka Waaqayyo keessa isa caalutu jira. Isa nuyi goonu isa caalu. Ameen. Isa nuyi ilaamnu isa caalu. Isa nuyi hojjennu isa caalu. Isa nuyi facaafnu isa caalu. Isa nuyi namaaf qaqqabnu isa caaluti godha Waaqayyo. Harka Waaqayyo keessa isa caalutu jira. Harka Waaqayyo keessa isa caalutu jira. Ilaarran deebi'a kana. Harka Waaqayyo keessa isa caalutu jira. Dhugaadha. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Waaqayyo harka fudhachuudhaaf kennuu shaakaluun gaarii. Dhugaadha. Waaqayyo harka fudhachuudhaaf. Isa caalu Waaqayyo harka baafachuudhaaf. Isa caalu Waaqayyo akka nu godhuuf. Isa caalu Waaqayyo jireenya keenya irratti, mana keenya irratti, waan qabnu irratti akka inni godhuufi kennuu baruun gaarii. Dhugaadha. Nama ho'uun gaarii, garaa namaa laafuun gaarii. Hojii qulqullaa akkasii kana hojjechuun tajaajila kana kennuun gaarii. Waaqayyo isa caalu godha. Dhugaadha. Yommuu goonu immoo namarraa hin eegina. Hojii akkasii yommuu hojjettan, tajaajila akkasii yommuu raawwattan, obboleessaa, obboleettii, amantoota, tajaajiltoota namarraa hin eegina. Waaqayyo irraa eega. Ameen. Waaqayyo harkaa eega. Ameen. Yeroo tokko tokko namnumti nuun gooneef yeroo nutti nu miidhu jira. Namnumti nuun gooneef yeroo nutti galagalee jireenya keenya balleessuu barbaadu jira. Namarraa hin eegina. Yommuu hojii akkasii hojjettan, tajaajila akkasii yommuu laattan, garaa yommuu namaaf laaftan, namaaf yommuu ho'itan, bor namni sun naa godha jettanii hin godhina. Waaqayyo irraa eega. Waaqayyo harkaa eega. Harka Waaqayyo keessa isa caalutu jira wanta ta'e. Waaqayyo isa caalu godha. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf jedha sagalee kana nan dubbisa. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 8 irraa yeroo hundumaa waan isin barbaachisu hundumaa argattanii karaa hundumaan of dandeessanii hojii gaariif iyyuu kan irraa isiniif akka qabaattaniif Waaqayyo isa isin barbaachisurra caalchisee isiniif kennuudhaaf danda'aadha. Ameen. Hallelujah. Kun sagalee Waaqayyo. Kun dubbii Waaqayyo. Kun wangeela. Kun arras hin hojjeta. Dhugaadha. Kun arras humna hojjetu of keessaa qaba. Akkas jedha. Harka Waaqayyo keessa isa nuyi kenninurra isa caalutu jira. Ameen. Harka Waaqayyo keessa isa nuyi goonurra, isa nuyi raawwannurra, isa nuyi laannurra isa caalutu jira. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Waaqayyo isa caalu qaba. Yommuu kana gootanidha. Maal godha Waaqayyo? Tokkoffaa yeroo hundumaa waan isin barbaachisu akka argattan godhaa. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Waan isin barbaachisu yeroo hundumaa akka isin qabaattan, akka isin argattan, akka isiniif ta'u godha Waaqayyo. Waaqayyo waan si barbaachisu siif hagu. Ameen. Waan nu barbaannu duwwaa miti. Waan nu barbaachisu nu godha Waaqayyo. Waan nuuf ta'u nu godha Waaqayyo. Ameen. Lammaffaa irratti akkas jedha. Karaa hundumaa akka isin of dandeessan godhaa. Ameen. Tajaajila akkasii yommuu laannu, hojii akkasii yommuu hojjennu,
waan qabnuun namaaf ga'u yemmuu beeknu garaa namaa yemmuu laafnu waaqayyo immoo jireenya keenya irratti maal godha waan waaqayyo godhuun dubbachaa jira jalala akka nuun of dandeenyu nu godha waaqayyo. Ameen. Of si dandeessisa of na dandeessisa of nu dandeessisa waaqayyo. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu ammayyuu waaqayyo akka lubaattan isin eebbisa nama of danda'ee jiraatu waaqayyo si haa. Ameen. Sadaffaa irratti akkas jedha hojii gaarii fi iyyuu irraa kan isiniif akkasin qabaattan gochuudhaaf. Ameen. Hallelujah. Hojii gaarii akkasin irraa afa qabaattan gochuudhaaf waaqayyo danda'aadha. Hojii akkasii yemmuu hojjennu waaqayyo maal godhaa? Hojii gaarii waldaa kiristaanaa haa ta'u amantoota haa ta'u hawaasa keenya haa ta'u community haa ta'u nama kamiyyuu akka nuun gargaaruuf irraa afa akka nuun qabaannu gochuu danda'a. Ameen. Ameen. Irraa harka waaqayyoo keessa irraa afatu jira isa caalutu jira. Hojii akkasii yommuu hojjennu tajaajila akkasii yommuu laannu waaqayyo waan kana godha. Isa arfaffaa akkas jedha wanta sin barbaachisurraa isa caalu godhaa. Wanta sin barbaachisu hundumaarra isa caalu godha. Boleettii konaatti yaadi obboleessa kootti yaadi karaa TV kanaa karaa YouTube kanaa karaa garagaraa dubbiin kun isin bira ga'ee dhaggeeffachaa kan jirtan yemmuu hojii akkasii hojjennu yemmuu tajaajila akkasii laannu yemmuu sanyii keenya facaafnu waaqayyo isa caalu godha. Ameen. Isa caalu. Ameen. Inni caalu harka waaqayyo keessa. Ameen. Inni caalu waaqayyo bira jira. Isa caalu surratti hojjeta waaqayyo. Isa caalu nurratti hojjeta waaqayyo. Isa caalu nuuf godha waaqayyo. Ilaalan jedhamayyuu waaqayyo isa caalu siifa. Ameen. Isatti goote isa caalu. Ameen. Isa hojjette isa caalu. Isatti raawwatte isa caalu. Isatti hidhatte isa caalu. Isatti gargaarte isa caalu. Isatti facaafte isa caalu. Ameen. Isatti hojjette isatti raawwatte isa caalu. Waaqayyo siifa godha maqaa Yesuusiin. Ameen. Kun dubbii waaqayyooti. Inni hojjeta kun dubbii waaqayyooti. Maal godha waaqayyo isa caalu godha. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Lammaffaa hojii akkasii yemmuu hojjennu tajaajila akkasii yemmuu laannu hojii qulqullaa kanarratti yemmuu hirmaannu garaa yemmuu namaaf laafu yemmuu namaaf ho'inu yemmuu namaaf gaddinu waan qabnuun yemmuu nama bira dhaabannu waaqayyo maal godha? Waaqayyo harka guutee nuuf kenna. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Harka guutee. Galanni isaaf haa ta'u. Harka guutee. Ameen. Safaarfataan jedhe ammaaree naaf laatan safaru. Ameen. Suufii natti uwwisan daaru. Ameen. Waa'ee kootiif isa kan yaadu dabalee kan biraa barbaadu faarfataa baata. Ameen. Ameen. Waaqayyoota amaneen bara koo. Waaqayyoota amaneen bara koo. Waaqayyoota amanee bara koo hundumaan guutuudha manni koo. Ammaaree naaf laatan safaru. Suufii natti uwwisan daaru. Waa'ee kootiif isaan kan yaadu dabalee kan biraa barbaadu. Ameen. Yemmuu nuun laannu waaqayyo ammaaree nuuf laata jedhama. Ammaaree hin safaru waaqayyo. Hammaaree nurratti dhangalaasa. Hammaaree nurratti lolaasa. Hammaaree nurratti roobsa. Hammaaree nu laata waaqayyo. Waaqayyo fuula ifaadhaan ammaaree laata. Waaqayyo harkaa fudhanna. Mee waan isin gaafu. Buleettii ku, buleessa ku, mantootaa, kiristaanotaa mee gaaffii gabaabaa tokkoon isin gaafu. Asirratti waan isin gaafamee yaa warra dubbii kana dhagaa jirtanii harka kee moo harka waaqayyootu caala? Harka waaqayyootu caala. Ammaarrii kee moo ammaarrii waaqayyootu caala? Waaqayyootu Aboottee caala. kee moo aboottee waaqayyootu caala? Waaqayyootu caala. Harka guunnee yemmuu laannu harka guunnee nu laata waaqayyo. Ameen. Kan deebi'a. Harka kee moo harka waaqayyoo caalaa? Ammaarrii kee moo ammaarrii waaqayyoo caalaa? Aboottee koo moo aboottee waaqayyoo caalaa? Yemmuu nu laannu waaqayyo, yemmuu nu dhiqannu waaqayyo, tajaajila akkasii yemmuu nu laannu waaqayyo harka guute.
anu harka nama waaqaatti harkan sii bal'isa harka guutee sirratti dhangalaasu harka guutee sirratti lolaasu harka guutee sii falaatu harka guutee kun wangeela. Ameen. Keera dubbii Waaqayyoo boqonnaa 9 lakkoofsa 6 kaasee namni harka isaa tunguutiin facaasu harka tunguutiin galfata. Namni harka guutee facaasu immoo harka guutee galfata. Ameen. Namni harka guutiin facaasu harka guutee galfata. Harka guutee yommuu facaasu namni harka guutee galfata. Ameen. Lakkoofsa 9 akka caafamee jiru inni harka guutee warra dhabaniif hin kenna. Tollisaas barabaraan jabaatee hin dhaabbata. Ameen. Yommuu hojii akkasii goonu yommuu tajaajila akkasii laannu Waaqayyootu harka guutee warra amantan warri fudhattan kun dubbii Waaqayyoodha warri jettan lafa jirtanitti mi ammayyuu harka keessan Waaqa kana irratti bal'isaa. Eebba kanan isin eebbisaa sagalee Waaqayyoodha dhaabadhee harka guutee harka kee irratti dhangalaasu. Harka guutee mana kee haa guutu. Harka guutee Waaqayyo siif haa laatu. Ameen. Hallelujah. Hojii akkasii yommuu hojjennu Waaqayyo harkaa fudhanna. Sadaffaa tajaajila akkasii yommuu laannu hojii akkasii yommuu hojjennu Waaqayyo waan maal godha? Waaqayyo wanta qabnu kan keenya nu barakachiisa. Ameen. Nuuf eebbisa Waaqayyo. Ameen. Waama nuu qabna. Yartuma nuu qabna. Muraasuma nuu qabna. Ammuma nuun argan galiima nuun argannutu barakaa qabaata. Ameen. Eebba qabaata. Suga qabaata. Salaabiin nu jalaan fitu. Moortuun nu jalaan fitu. Hoshattuun nu jalaan fitu. Kiisii tarsaa keessan taa'u. Ishee manuu qabnuti Waaqayyo nu bareecha. Ameen. Ishee qabnu Waaqayyo nu miidhagsa. Ishee qabnu Waaqayyo nu barakachiisa. Hojii akkasii hojjechuun salphaa miti. Tajaajila akkasii laachuun salphaa miti. Warri hojii kana irratti hirmaattanii beektan, tajaajila kana irratti hirmaattanii beektan, hojii qulqullaa kana raattanii warri harka Waaqayyo beektan isinii galu. Waanuma isin qabdantu isinii barakata. Ameen. Akka Yoosef erga Yoosef mana Pooxifaaraatti galee kaasee wanta inni alaa manaa qabu hundumaa irratti eebbatu dhufe. Waama nuun qabnutu nuuf eebbisa. Ameen. Nurraa baree, nurraa adeemu, nutti tolu. Xinnooma nuun qabnutu baay'ootatti baay'atee mul'ata. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Akka lakkoofsa 10 irraa dubbii Waaqayyootiin Waaqayyo inni sanyii isa facaasuuf buddeena isa nyaatu namaaf kennu kennaa keessan isinii barakachiisaa. Ameen. Hallelujah. Ameen. Hallelujah. Hafuura qulqulluu galanni siif haa ta'u. Ameen. Wanta namni kun qabu, wanta namni kun qabdu, waan an qabu barakaa haa godhatu Gooftaa. Ameen. Eebba haa qabaatu Gooftaa. Ameen. Isuma qabnu nuuf eebbisi yaa Waaqi. Nuuf eebbisi barakaa kee irratti nu dhangalaasi. Hafuurri barakaa qaba, hafuurri eebba qabu. Dhalaa sagalee kee kana duukaa maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan nama kanaa kan barakate haa ta'u, kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Eebba keetiin eebbisi. Eebbi kan Waaqayyo Abbaa, kan Waaqayyo Ilmaa, kan Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sirratti dhufu, si argatu, si qaqqabu, mana kee seenu, si qaqqabu. Ameen. Eebba qabaata. Barakaa qabaata. Ameen. Dubbii Waaqayyoon dubbachaa jira, sagalee Waaqayyoon sitti himaa jira. Dubbii Waaqayyoo immoo hin hojjetarras. Dhugaadha. Hojii akkasii hojjechuu keenyaan, tajaajila akkasii laachuu keenyaan, hirmaannaa gochuu keenyaan jarana hin barakata kan keenyas. Dhugaadha. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Maqaan isaa ulfaatu. Tajaajilli kun tajaajila salphaa miti. Hojiin kun hojii salphaa miti. Dhugaadha. Hojii yaraa miti. Dhugaadha. Hojii akkasumaan cal jennee goonu miti. Maqaa duwwaaf miti. Ulfina duwwaaf miti. Ittiin beekamu duwwaaf miti. Namni kun nama akkasiiti akka namoonni nuun jedhan qofaaf miti. Miti jedhan waan godhu qaba Waaqayyo waan hojjetu qaba. Dhugaadha. Waan raawwatu qaba. Dubbii isaa faana
isaa duukaa immoo waaqayyo yeroo hundumaa hin bu'a jira dubbii isaa duukaa. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Shanaffaa maal godha waaqayyo? Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Yommuu gara namaaf laafu, yommuu namaaf ho'inu, yommuu nama gargaaru, waan qabnuun yommuu nama bira dhaabannu, waaqayyo maal godha? Wanta nuyi qabnu, wanta nuun argannu akka inni baay'achaa dabalaa adeemu godha waaqa. Ameen. Hin baay'ata. Ameen. Ameen. Hin baay'ata. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Hin dhuma miti. Hin hir'ata miti. Hin yarata miti. Hin baay'ata. Ameen. Baay'isuu beeka waaqayyo. Dhugaadha. Qurxummii lamaa buddeen ija shan baay'isee beeka. Baay'isuus beeka. Arras hin hojjeta. Yesuus kareessata ture. Arras isa jiru. Bara baraanis isuma sana. Ameen. Baay'isuu beeka. Hin baay'ata. Hin hir'atu. Akka herrega isa kan waaqayyootti dabalaa adeema malee, itti caalaa adeema malee, guddachaa adeema malee, hir'achaan adeema. Maaliifi herreginni kan waaqayyoo guyyaan tokko akka guyyaa kuma tokkooti. Dhugaadha. Guyyaan kuma tokko akka guyyaa tokkooti. Dhugaadha. Saka waaqayyooti kun. Kana gochuu keessaniin jedha Filiphos irraas Phaawulos. Kana gochuu keessaniin wanta isiniif baay'atutu jira. Tajaajila akkasii yommuu laatu maaloo gammachuudhaan harkaa fudhatu dubbii waaqayyoo kana. Sammuu qullaadhaan yaada qajeelaadhaan amantiidhaan fudhatu. Tajaajila akkasii yommuu laannu kan keenya baay'achaa adeema. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Wanta ati alaa manaa qabdu siifa baay'atu ammayyu. Ameen. Siifa dabalu ammayyu. Siifa baay'atu. Ameen. Eebbiseera kana waaqayyoo. Kan kee wanti ta'e ol malee gadi na deemi. Ameen. Ha dabalu. Ameen. Ha baay'atu. Ameen. Raafaa ta'u. Ameen. Raafaa ga'u. Ameen. Eebbiku si argatu. Ameen. Hallelujah. Hallelujah. Ameen. Hojjeta waaqayyo. Ameen. Hojjeta dubbii waaqayyo irra sumna hojjetuuf keessaa qaba. Dhugaadha. Akkas jedha. Ija tola keessanirraa galfattanis hin baay'isaa. Ameen. Hin baay'ata. Ameen. Ameen. Yommuu hojii akkasii, hojii qulqullaa akkasii, hojii gaarii akkasii, hojii waaqayyo nurraa barbaadu, tajaajila akkasii yommuu laannu hin hir'atami. Gungumaan godhin, gaddaan godhin, sassataan godhin, gammadaa godh, fuula ifaadhaan godh. Waaqayyo immoo maal godh? Hin baay'isa. Ameen. Hin baay'ata. Ran darbannaan laphee koo irratti jabaata. Afaan koo irratti jabaata ergaan kun. Maqaa Yesuus Kiristoosiin namoonni karaa TV kanaan dhaggeeffachaa jirtan, karaa YouTube kanaan dhaggeeffachaa jirtan, karaa FB kanaan dhaggeeffachaa jirtan, dubbii waaqayyoo irra dhaabadheen isin irratti dubbadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin wanti isin qabdan isiniif haa baay'atu. Ameen. Si jalaan dhumin, si jalaan irratti baay'achaa adeemu. Bara namni hin jiru jedhu keessa, bara namni hin qabu jedhu keessa, bara namni kan koo jedhu kana keessa kan kee haa baay'atu. Ameen. Dandaadha waaqayyo kana gochuudhaaf humna qaba, hangoo qaba. Ameen. Hallelujah. Galanni siif haa ta'u. Ameen. Kan nama kana haa baay'atu gooftaa. Ameen. Kan obboleettii kana haa baay'atu gooftaa. Kan obboleessa kana haa baay'atu gooftaa. Ameen. Kan namoota hojii qulqullaa kana hojjechaa jiranii haa baay'atu gooftaa. Kun sagalee keeti. Kun dubbii keeti. Kun wangeela. Yaa waaqayyo qurxummii lamaa buddeen ija shan baay'istee beektaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan obboleettii kana haa baay'atu. Kan obboleessa kana haa baay'atu. Namoonni hojii qulqullaa hojjetan kun, gaarii hojjetan kun, nama bira dhaabachuu adeeman kun ol malee gadi na deemin. Haa bal'atan, haa baay'atuuf, haa baay'atuuf. Akka dubbii keetti maqaa Yesuusiin baay'achuun isaaniif haa ta'u. Ameen. Amanaa hin baay'ata konkoo jedha. Hin baay'ata jedhaa jiran. Ameen. Hin baay'ata jedhaa jiran maqaan isaa eebbifamu. Isa dhumaaf isa shanaffaa dubbadheen xumura. Yommuu tajaajila akkasii laal, hojii akkasii yommuu hojjennu waaqayyo maal nurratti godha? Waan waaqayyo godhuun dubbachaa jira. Akkas jedha. Wanta hundumaan akka arjoomnuuf karaa hundumaa nu badhaasaa. Ameen. Ifama
wanta hundumaan akka arjoonnuuf karaa hundumaa nu badhaasa. Ameen. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kun wangeela. Kun sagalee Waaqayyooti. Maal qaba? Badhaasa iyyuu qaba. Ameen. Hello. Si badhaasa Waaqayyo. Ameen. Badhaasi nama hojii addaa tokko hojjeteef laatama. Dhugaadha. Badhaasi nama hojii kanaan dura hojjetu hojii idilee isaan ala hojii addaa hojjete tokkoof laatama. Nama hojii akkasii hojjetu tajaajila akkasii laatu Waaqayyo hin kennaafiyyuu qofa miti. Hin badhaasa. Ameen. Waaqayyo harkaa badhaasa jira. Dhugaadha. Akkan arjoomuuf. Akkan arjoomuuf karaa hundumaa arjoomuu akka inni danda'uuf Waaqayyo hin badhaasa. Ameen. Badhaasi warra hojii addaa hojjetaniif ta'a. Dhugaadha. Tajaajila akkasii yommuu laan hojii akkasii yommuu hojjennu karaa akkasii yommuu wangeelaaf abboomamnee dhaabannu badhaasatu jira. Dhugaadha. Hin badhaafamne. Ameen. Si badhaasa Waaqa. Kennuu duwwaa miti. Hallelujah. Ameen. Ameen. Nama tokkoof gooftaa nama dubbii kee dhaga'uuf nama dubbii kee tamanee dubbii kee kana hojiirra oolchuuf badhaasi addaa. Badhaasi addaa. Harka kee keessa badhaasi addaa irratti dhufu. Ameen. Badhaasa addaa argatu. Ameen. Badhaasa addaa. Badhaasi gooftaa. Ameen. Waaqayyo waan addaa waan hin eegne. Badhaasni wanta nuun hin eegnedha. Dhugaadha. Badhaasni wanta nuun hin ta'an jennedha. Badhaasni wanta nuun jireenya keenya keessatti kana ta'an jennedha. Badhaasni hojii addaa immoo hojjetan waan namaa ta'udha. Kanaaf Waaqayyo badhaasa qaba. Ameen. Nu badhaasa, si badhaasa waan ta'eef hojii akkasii hojjechuun baay'ee gaarii. Ameen. Waaqayyo sagalee dhageenya nuuf haa eebbisu. Tajaajila garaa waliif laafuu, tajaajila waliif ho'uu, tajaajila wal bira dhaabachuu, tajaajila waan qabaniin namaaf ga'uu bara kana keessa kana irratti akka bobbaanu Waaqayyo nu haa eebbisu, Waaqayyo nu haa gargaaru. Yommuu kana goonu immoo Waaqayyo maal godha isa jedhu ilaallee tokkoffaa Waaqayyo isa caalu nu godha. Ameen. Isa caalu. Isa nuyi kenninurra, isa nuyi goonurra, isa nuyi raawwannurra, isa nuyi hojjennurra, isa nuyi hiixannurra itti yaada dubbii kana isa caalu nu godha Waaqayyo. Ameen. Lammaffaa Waaqayyo harka guutee nuuf kenna. Ameen. Harka guute. Harka guute itti yaada. Sadaffaa wanta nu qabnu kan keenya nu barakachiisa. Ameen. Hin barakachiisa. Ameen. Hin eebbisa. Wanta nu qabnutu eebba qabaata, barakaa qabaata. Ameen. Arfaffaa wanta nu qabnu, wanta nu argannu nu baay'isa Waaqayyo. Ameen. Wanta nu qabnu, waanuma nu argannuti hojii baay'isu, hojii heda'u irratti hojjeta Waaqayyo. Ameen. Shanaffaa waan hundumaan akka arjoomnuuf karaa hundumaa nu badhaasa. Ameen. Waan hundumaan akka arjoomnuuf arjaa akka nuun ta'an, garraamii akka nuun ta'an, gara laafessa akka nuun ta'an Waaqayyo nurraa hin barbaada. Ameen. Akkas jedha. Arjummaa san nurkaa fudhataniin sagalee Waaqayyo waan hundumaan isin hin badhaasaa jedha. Waan hundumaan isin badhaasa. Badhaasa qaba. Hojiin kun harka Waaqayyoo keessa. Ameen. Harka Waaqayyoon badhaafamuun akkam namatti tola. Ameen. Ameen. Harka Waaqayyoo keessaa badhaasa fudhachuun akkam namatti tola. Dhugaadha. Meen kadhan. Waaqayyo abbaa keenya, abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Ameen. Ilma kee nuuf laata. Ilma kee duukaa jireenya bara baraa nuuf laata. Ameen.
ilma kee Yesuus ilaalcha keenya garaa keenya laphee keenya kan geeddares. Dhugaadha. Jiikee akka hojjennu biyya lafaa kanarra nu keesse wangeela akka lallabnu duuka buutoota akka goonuuf garaa akka namaa laamnu akka namaa ho'inuuf nama bira akka dhaabannuuf yaa Waaqayyo waan qabnu waan lafarraas nuuf laata. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Karaa TV kana yaa Waaqayyo namoota baay'eetti dubbachaa namoota baay'ee barsiisaa namoota baay'eef sagalee kee ergaa waan jirtuuf anas obboloota asirraa tajaajillus nu gargaaraa waan jirtuuf ulfinni isaa kan kee haa ta'u. Ameen. Kan kee haa ta'u. Ameen. Abbaan hojii kanaasi. Abbaan maasii kanaasi. Abbaan dubbii kanaasi. Kana sitti nutti kenne hojii kee hojjechaa jirra. Yaa Waaqayyo namoota dubbii kee dhagaanii abboomamaniif sin kadhadha. Eebbi kana keessa jiru isaan arga. Ameen. Eebbi kana keessa jiru isaan irratti. Ameen. Eebbi kana keessa jiru lafa isaan jiranitti isaan haqaqqabu. Ameen. Harka kee keessaa inni caalu isaaniif haa kennamu. Inni Ameen. caalu. Inni caalu. Inni caalu harka isaa haa galu. Inni Ameen. caalu harka ishee haa galu. Inni Ameen. caalu mana isaa haa galu. Inni Ameen. caalu mana ishee haa galu. Inni Ameen. caalu mana keenya haa galu. Yaa Ameen. Waaqayyo harka guuttee laattaa sin kadhe yeroo kana sagalee keenyan dhageessa yaa keenyan dhageessa kadhadhaa jedhameera. Harka guutii nama kanarratti dhangalaasa. Ameen. Harka guutii nurratti dhangalaasa. Bara Ameen. namni baay'een harkisaa qallate harkaa dhabe kana keessa maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin harka keenya keessaa kiisii keenya keessaa mana keenya keessaa waa hin dhibin. Ameen. Yaa Waaqayyo wanti nuun qabnu eebba keetiin haa ilaalamu. Ameen. Wanti nuun qabnu barakaa keetiin haa ilaalamu. Ameen. Oo galanni siif haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyo nama kanaaf baay'achaa dabalaa itti caalaa haa adeemu. Ameen. Yaa Waaqayyo sin kadha karaa hundumaa akka arjoomaniif maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin nama kanaaf badhaasi addaa kennamu. Ameen. Badhaasa addaa badhaasa isheen hin eegne badhaasa inni hin eegne badhaasa ani hin eegne badhaasa nu hin eegne elaa maqaa kootiin kadhadhaa jette Gooftaa Yesuus badhaasi addaa karaa nuun qaban qabne karaa nuun hin yaaqne karaa nuun hin ta'an jenne badhaasi addaa harka keenya mana keenya jireenya keenya kan argate haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyo karaa garaagaraa namoota rakkatanii jiran miidhamanii jiran cabanii jiran waan godhan kan wallaalan immoo ati waaqarraa isaan yaadadhu. Ameen. Sagantaa kana hojii kana sitti laadhee ati nurkaa fuudhii yeroo hundumaa waan dubbannu nun dhowwatiin nu wajjin ta'i diinni karaa tokkoyyuu ijaa nun ba'ini biyya keenyaafis nagaa kee ati laadhu dhukkuba addunyaa irratti ba'ee jiru kana humna keetiin ati ifadhu nu wajjin ta'i bara hamaa kana keessa dhiiga ilma kee keessa nu dhoksi nu dabarsi hojii kee hojjechuuf ayyaana kee nu baay'isi waan kana hundumaa gootuuf isa si kadhanneen ol waan gootuuf ulfaadhu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Lubaa Waaqayyo waaqarraa eebba isaa salphaan hin qabneen dachaa bara jireenya keessanii haa eebbisu. Barri jireenya keessanii eebba Waaqayyootiin eebba dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti warra abboomaniif qophaa'e sanaan isinaa guutu isinaa eebbisu lubaa eebbifamaa eebbaaf ta'a. Barri jireenya keessanii eebbaan guutamu hamaan isin hin argatin waan jettan hin dhabinaa. Mul'ata kana dibata kana dachaa dabalaa habulu jireenya keessan irratti ibsaa gaararraa isinaa godhu. Inni dibee isin kaasee inni afaan godhatee isiniin dubbate bara keessan hundumaa dhimma isinitti haa ba'u. Hidda dhaloota keessanitti immoo haa darbu. Dhala keessanitti hidda dhaloota keessanii haa qabatu. Ayyaanni kun dibanni kuni Waaqayyo ulfinaaf isinaa godhu. Amma dhaaltuu isaa taatanitti immoo dhiiga isaan isin golbobee abidda isaatiin isin marsee karaa isin baataniif karaa isin galtan hundumaa ulfinaa immoo ichaan isinaa baasu isinaa ceesisu. Ulfinaa gara ulfinaatti guddinaa gara guddinaatti ba'a. Waaqayyo karaa keessa waan guddaa nu barsiisaa jira. Waaqayyo galata isaa ulfina isaa haa fudhatu. Saba Waaqayyo dhugaadhumatti Waaqayyo akka addaatti nutti dubbatee ragaa. Yeroon kun egaa yeroo isaa waan ta'eef
Attamittiin akka wal gargaaruun nuuf ta'u, attamittiin akka wal bira dhaabbachuun nuuf ta'u, akka dubbii sagalee Waaqayyootti iddoo hir'uu walii guutuudhaan, wal hirkisuudhaan, walii wajjiniin dhaabannee hojii Waaqayyoo akka hojjennuuf qaawwa walii duuchuudhaan, hir'uu walii guutuudhaan, walii wajjiniin akka dhaabbannuuf attamittiin akka dubbii Waaqayyoo nutti dubbate dhageenyeerra irra deddeebi'anii nutti mariiru. Egaa hojjennee badhaasa sana akka fudhannuu fi akka badhaafamnuu fi hojii Waaqayyoo sanatti akka cimnu Waaqayyo nu haa gargaaruun jedha. Irra deebi'ee dubbachuudhaaf hin barbaadu. Waaqayyo nutti dubbateera saba Waaqayyoo. Kanaaf Waaqayyo isa inni nuun jedhe kan hojiirra akka oolchinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa isinillee nu waliin turuu keessaniif eebbifamaa galatoomaa isiniin jenna. Waaqayyo ammayyuu mana keessan jireenya keessan bara keessan eebbisu. Dhiigni Kiristoos isin haa golbobu. Abiddi Waaqayyo isin haa marsu. Fayyaa guutuu nagaa guutuu isiniif haa kennu. Hir'uun keessan guutamu, hir'uu namaatu guutama dubbii Waaqayyootiin. Egaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa kana fakkaatuun deebinee amma wal arginutti nagaa Waaqayyoon nuuf tura. Eebbifamaa faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamna. Galatomi, Galatomi.